Beektani gaamma baay'ee fokkisaadha. Ajjechaan iddoo baay'eetti deemaa jira. Keessaa Ambootti ijoollee baay'eetu dhume. Amma maqaa naa daddabarsanii jiru. Isheetu Alamuu, Alamaayyoo Oliiqaa, Biyyaa Dabalaa fi akkasumas ijoolleen madaa'anii jiran akka Abrahaam Girmaa, Malaakuu Dabalaa, Guddisaa Beeksisaa, Milkeessaa Kumsaa, Insarmuu Iddoosaa, Gabbisaa Dirribsaa fi Giddiisaa Cimdii jedhamu. Iddoo kaanis akkasumatti ajjechaan deemaa jira. Gara kunoo immoo Hadaamaatis immoo qabeenya Oromoo gubaa jiru warri Habashaa. Oppidiyoon Habashaa amma hiriira baaftee sochii Oromoo kana dhaamsuudhaaf deemti. Wanti kun maal isinitti fakkaata? Waan dhaamu isinitti fakkaata moo itti fufa qabsoon kun? Waa dubbachuu fi wanti amma deemamaa jiru kun akka waraana bilisummaa Oromootti waan haaraa kennee jira. Haaraa miti. Namoonni yeroo darbanii qabsoo kana nagaa mootummaa kan waliin geggeessinaa jechuudhaan biyyatti deebi'anii jiru bakka adda addaarra. Haa ta'uuti wanti inni yeroo kamirraa jalqabee adeemsi mootummaa kanaan galan turre. Mootummaan kun wanti inni raawwatu hundumtuu waan faajjessee yeroo ittiin bitatu umrii mootummaa kanaa IPRDF adwaa wayii kanaa umirra ga'ee qabsoo ummataatiin gara qabamaatti deemee lubbuu xooruudhaaf yeroo dheeressuu fi afaan damboobaa afaan warra sabaa dhukkubuu of fakkeessuudhaanii uummanni maal fedhaa maal hawwaa jechuudhaanii hawwii uummati bal'aan qabu hubachuudhaan yaada uummata bal'aa sana faana waan dhummoquu of fakkeessuudhaanii qabsoo uummattooti dimokiraasiif bilisummaaf badhaadhinaa fi dagaaginnaaf hawwan kalees geggeessaa turtana saamanii butatuudhaan lubbuu adwaawwan dheereffataa jiranii. Ilumaayyuu ammoo kan mul'atu mootummaan Dr. Abiy Ahmed mootummoota Itoophiyaa yeroo kanaan dur darba fakkeenya akka Mallas Zeenaawii faayyoo walitti madaalleen kan ilaallu ta'u afaan Oromoo dubbataa. Konseptiin tokko namni itti waliin galle dubbichi abaluun kun Oromoodha jechuu miti. Dubbichi ideological issue. Waa'ee ideology irratti ideologiin uummanni Oromoo kaleessa qabatee arraatti qabataa jiru ideology sabboonummaa dimokiraasii fi walqixxummaa uummattootaati jechuudha. Ideologiin ammoo Abiy Ahmed qabatee jiru ideology Itoophiyaan bararuu Itoophiyaan qabsoo uummataatiin uummata jaarraa tokko walakka gabroomsisanaan yeroo gabfatamtee uummanni abbaa biyyummaa isaa deebifachuudhaaf injifannoo yeroo durrobetti Dr. Abiy Faan biyyoota ala kanaa waliin shiroota gargaraa qaxanii warroonni kale sirna Itoophiyummaa dhaadhessa ba'anii fi Itoophiyaa leellisanii Itoophiyaa akka isheen uummata Oromoo irratti ol baatee uummata Oromoo garboomsitu warrooti kale sababa suniin har'as deebi'ee yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo belebelee guca tokko mul'isu jedhu baay'ee hinaafuudhaan akkamii fi shirree ammas deebi'ee injifannoo uummata Oromoo yeroo kana akkamitti jala butannaa kan jedhudha. Egaa dhugaa kan yoo ilaalle biyyi Itoophiyaa jedhan kun political space Dr. Abiy Faanii political space bananii namni biyya irraa biyya kanatti deemee biyyi kunii seenaa jedhee fi fokkataa kalees qabdirra akka waan xiqqoo tokko deemteetta namoonni ilaalaa turan. Inni kun dhugaa irraa fagoodha. Fakkeenyaaf political space kalees banam jennee har'a political space suuraa mul'ataa jiru. Warri kalees jedhee jiru gaaffaa jiru. Warrooti alaatti jiru irraa gaaffaa jiru. Maaliif odo tokko lamin bulina baasii lama sadii waliin deemin manii dhaadhan dadhabee. Gaddaa kanaan dura manii dhaadhan Itoophiyaa kee jiru hunda cabsine xaallitti karcalle maani makkalaawi kan hundaayyuu mana muuziyeemii goonaa jecha turani. Dubbicharra ammoo kanaaf haala fakkeenya Oromiyaa guutuu yoo ilaalte Boorana Qabyaa Wallaggaa akka Jalbaatti Agaa Shawaa akka Dakuun Wallooti Jimmaa Adda Dooritti wadi qaate qeerroof qarreeni qabu Dr. Abiy Angoo Habaatti hundaa'e namooti garkuun shantamaa yeroo qabanii ba'a sanaayyuu ideoloojii diinummaa barsiisaa fakkeenyaaf bilisummaa Oromoo diin tarsiimoo mootummaa Itoophiyaatiif biyya Itoophiyaatiif naagaa jechuudhaan sirba bal'inaa akka lafjala barsiisaa jiranii. Hawaasa bal'aanii abdii bilisummaa Oromoo akka diin ta'e akka lafjala barsiifataa yeroo jiran ammoo political space dhabnee jiru.
إذا أنا مفروض أبدأ لما تفجر for example وجباتي وجبلتاتي يبقى ما تيني كوم توربا 7,000 households حتى يجي مساكن سبتي يجي أبي كاره يجي تجربة كاره وان يعتبر كل من كاره من يمكن بدأ أرض أمتي ما كرارتني أتفاجأ جدا كل أماني فيه ما تمال كي أفعالين برجاجة سامي صدور غير فتشوفي على أرتي حال لقى فول دوجرو بيجي توك جرام كنا أما يو هنا عليه اللامبراني هنا عليه الربارات موجودة كلني هنا حارة كوكو إنجي حارة كوكو سورة عليه كنيرة سورة حارة كوكو تبي مدار كوكو جرامي إني كل ما إنه ما يوقف سوق أمة رومي كان تراثي شريه الدون شراني جدي الدون راوتامه كنا مو دوغان جلخانا ما يفي فرقما نام تقوتي في مكي كانوا منابان أبيا أحمد لما تطو أبلو تطو أبلو تطو you don't care about that وأنه مبردان أخيكي جلما أمة رومي كباتي جلما جايرا مو إيديني فيرين دوتكي أو خليطة وأني كرسونا في جان سنيني بكا جاير مو خنجيني سري progressi nabda kaso kalam akam yani daru amma yu ugan jiru a ceti ke bakki kabanne inni duga yu afan ni jala buta turati bi kanno kella gabar sani kan to ta ka ta turati sirri ko kan ira garu para ni ira ni jirra wal ma jirra ini ni kala ta inni to ko abani to ko ti hatu ki kai مالك وثم كان يلعب كلام يجي أما يبغى كيجيو ولو خدم الجانب ولو خلق عرفت لأنهم خلقوا وأكيد فني كيف ما يكرر بجدبوته لما يبدأ مرة خبلا مرة كذا عليه يعني أربع مو وقال كل الجيشان وشيء كورنيا كيف تقول تجرا ومن يوم كذا في نيت إذا ده عندك الكلام وري فتاني وتوسخ إذا بكالتنا بيفتشوا بيفتشوا عندنا بيفتشوا وما يبني كربورة جري ومن بكان جابجرا هاي جابجرا نيسو كلافي ثم كوني يرماجو كان تعالى وني على تشوف ديمو يجيكم جا خما كديما إيش كان فدوس ثم من يرمو يرمو سجى بيفتي كمسون سجى بيفتي وران بالسماء يرمو ولكن دا وكان كيرو يرمو ولكن دا وكان برجع كافي برا كافي برا يرمو ولكن دا وكان بيجيكنا يو غبابا كيساتي فينكليكمان موتوما أبيجيكان كوسه أبيكو تكيس أكيسات ديمامو شتشو ما تنكمل جتو كان هيا جرا كانوا يجرا يرتي كجرا جرا جتو أيه بايه غلطومي أيها وانتي نما أرسو يمكن إمو نما دينكو توكو ومن رومو كيسما كيرو في كارين رومو ديغا ساني فچاسanii dhangalaasanii kumaatamaan du'aniitu namicha kana Abiy Ahmed jedhamu kana aangootti ol baasanii hidda aangootti ba'ee Oromoo gadi siqsuu fi tuffachuurraa hin deebine Amaarti illee waan hin goone Tigreen illee waan hin goone gochaa jira hin milkaa jettu amma namichi kun milkaa akka deemutti milkii argata. Namni kun gonkumaa iyyuu namichi kun kan milkeessa argata garuu argata Oromoo yeroo ajjeesaa jiru milkeessa argata afaan Oromoo dubbachaa an Oromoo ofiin jedha sirna booddeessa kaleessa kabarii itti dhume kan deebisee uummata Oromoo irratti fa'uu fi nafxanyoota masara isa yeroo marsee akka rochoo gaalaa hookamoo kaanii deemanii sana gartee gaafi bilisummaa diimokiraasii uummanni nagaa jecha baroota dheeraa gaafatee fi eebuu qabsan ukkaanse akkasitti irra darbee Itoophiyaa dullatti akka durii professional state tokko dhaabuudhaa fi Itoophiyaa aadaan tokko afaan tokko seenaa tokko kan eenyummaan keessatti calaqqisu identity Amaaraa identity hunduu bakka ka'e Amaarri warri gaafa darbiin kufe mata qabatee beekunii har'a ammoo deebi'anii inni maqaafachaa taa'u malee dhugaa walitti dubbachuudhaaf namootattis mirgaaf bifa taa'ee hoogganaa jira bari. Waan namni itti buufaa oolu inni garam kan ta'e gabaatti hin ba'aa jira bari. Kanaafi akka Oromootti deemaa hin jiru nam kan isaan akka Dr. Biraanuu Naggaa fa'aa bari.
الله بلبل كليسا بيجي أمة رمو رتسبي ومن رمو كجد جدنا ومن رمو كان كلا كشوفة كان بيفتح جبهة كيرو كرني سبك ورام بسمة رمو دلالته والإنسان ثم كوني أدك أمي بسجراتي أبغاه بين كذا يروح جبهة تقرأ أبغى فيكم يبغى تيجي كتاجتو الدين اللي تبي كان يجي من الكابتن والكابتن الجرا هو الكابتن ولا كابتن هذا زين الجيران هاي أما جا ودنيني نجاد أنكرا نجاتيني كبسوتي كوتا تفلنونها ديم وجد الناس أنا أباوز وامي ومتا كان بي على تلقى الشيكوني كيجي بجت شارع قوم سرافي ينما وامي مو جدو راني يو أمارت تقلتي أكمن دراتي تتوك نفتنيا نما أبينيا أورمو بكي عندك تجواجرو كيسا مقالة دامات نما جيسا جرو فنفنت سار هيريرا باساني نفتنيا باساني جران نفتنيا نولي كبتة كبينيا أورمو سوكي عندك جواجراني أورمو بكي أرجت تجيسا جراني جاريكو نجافو مكوتا نجاران الجنة جراني نما وامن كجباني تورمو قوم سني أركت تقلفتشوف وامني مو دبيتو يو هركابا چانچاريمو مال سنت فكاتا نايادا Nuti hati kunin beta wai berkana kunin wai aman fitri anayu tidak betul lagi dibikin inter filmnya sedema demokrasi jadabna filmnya tenna kan jalan kunin ya agam igata wa kana andur barredu tujja doktor mararani wagame ka filmnya sawal indo gomaje umanne remo buja ke kolle marara bidina ti filmnya sombi kin darbende duga kitio nanni amu doktor mararan takami kaira mali zindir kopni Ali filmnya so far the Ethiopia and Kenya there is no free and fair and transparent democratic election in Ethiopia. You know, the Caribbean. If you couldn't be more political court, worry board this Lamania, while I get it in Amani. Attend the Tormarani, what got of the Hundu Satilano, Sabu Sankara, Maricani, Burajet, or the Lano. But Hunda, the Hundu Satilano, they come up. Manicani, whatever, no good on me. Waraka Dr. Marara Yamu Kesafia graduate. Kuntena Bikana Kesa one day come. In Yamu full Dura Pitadem and Kuleni, already a coming Sabna, a coming Waroni, Bilisuma Matoromo Hawani. Waroni is Walabina Oromia, Romo Bilison to Ramoni, Kajela, Tokol and a coming to the Kani, a coming to the Komu or Rakataru, already talking the Nera. A kata rigging to go on, a kata Filanos, Atbaramu. Sadarka durina ci sadarka da gitti sasan bi lama ci dala grama kanafi kuri wambe kam umman romo ci laju sanin silbar o di ci da tuni o pidiu mabari o da mata haje dara tumale sirri da amma kadi dami torba o romo je da sun ci kadrati namma yo romo bu kajira umman romo sanin silatu ya rabbi yi kan silatu ya tubi ta kai sa tun bu bi daru samman gudu إنسان بورد خلفية تتعاسالي لجاجة جندات جدار عاسالي جبالي تافي قصوة تخاي تتخذ الزورفاتي يرتخذ من أوما خنافو خن يلالو أمتي نكسيبون سلة في سلة تلة خاكني واني جبريش بورد سلو ولا بتا نكون نقاط جالك الساجتي خنافي ورسي دينا مجرو وان قد جاي شرو محكاتاي سر إني شيرا هاتاو أما الناد وابونا هاقلوا جدامي جوار فا خطة قلا جديقا جواري وابو أكا قلوا تتافا شاتوري الرمو دبينو سمتوغا رقلتي نما جيكم سا أومي جراني كنو سا هيرو دافي تتافا شاجرو أبشان اللي مكاسا كاستي شبرتنيا جتي كاسا جتي الناسنا وابوني قلوا أفماف جديمو جوارين إن أمن نمو مالين حرة تمت جوار جرجلي جرا ولو ليه الناس أنا كمت هرياتا جرا أكوا بون هرك كنا تتفق شاتوري مالتو أمم ميدسي إكنا إذا بيتا وريش ياد جرا أكدنو في politics عندنا براتي يوصلان في أدات جيم interest la abu kamalu interest la abu malu akata sila tin kan regal sana pe deni fada tabu mala ini darbacho de kunne ba nammo wan tot khanan dur darbani wali tiye nisan khanan dur darbani
michoom isaan kanaan jiru mootummaa ODP jedhamu kanaan waliin qaban yoo ilaallu inni kalees jedhamu kun hudduu dhugaa fakkaatamu qara fakkaata jedhuyyuu gara amanuu yookaan gara amanuu abuutti figeessaa jechuu jiran jedhee maaliifi kalees yeroo namoota taanii akkasitti wal garfiigaa turan harka ammoo deebi'aniitti isaanumatti fiddeessu fedhaa ka jedhu wanti tokko adamni haaluu kanan hin dandeessine sagalee waraabbii jiran fakkeenya waan kan sagalee waraabbii himaa waagbii akka irra kaasanii otoo akka bira irra manteeji biraa haa deemaniiti ka jedhu komaanderii tokkini yeroo namni nagummaa isaa eega jiru isa jennee baa jedhu sagalee dhageenya hin dhagaama sagaleen kun gadi dhiifameera inni kun ammoo dharmoo dhugaata waa dhugaama wanti kun diraamatti taphatamaa Tuar yeroo webo boodiama taasisu fedhe kanatti uummata Oromoo baay'ee balaaleffate. Uummanni Oromoo waan kaleessa gaddasan irra baay'ee jibbeera, baay'ee tufameera. Kun uummata Oromoo keessatti tootanii dhibba kan ture. Uummanni Oromoo abaara ture. Kanirra kan ka'e Jawaari kan ammayyuu jaalalaaf mararfannoo kaleessa uummata Oromoo biraa qabsan akki isaanii bituuf jecha akka waan uummata ODP wal qabdii qabu fakkeessuudhaaf diraamaan hojjetamee jennellee dhugaarra fagoon akka fakkaatu. Kanaatti kana egaa dhaltootaaf nama hundaafuudhaaf kun Oromoo hundaafuuf hojii mana haa ta'uuti amma dubbichi diraamaa fakkaata. Walitti dhiyeenya Dr. Abiyyi ni qabdi lamma magarsaa inni waliin qabdi jedhaafu wanti kun fakkeessanii namichi kun onnee uummata Oromoo keessa waan tufameef onnee uummata Oromoo keessatti deebisanii akka karaa isaa kanaan ammallee waa tokko irra gaanii uummata Oromoo sobuu danda'an tokkoo fi Jaalaaf mararfan uummata Oromoo namicha kanaa bitu diraamaa hojjetamnaaf fakkaataa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf egaa dubbiin amma kan nama ijoon jessu tokkoffaa Abiyyi Ahmed idduma aangootti dhufee amma waggaa tokko walakkaa reessaa. Iddasii namtichi kun baay'ee muddamee siidaa qe'ee Minilik jajjabeessuu, siidaa Minilik haaraa ijaaruu, namatti dubbachuu, tuffii Oromoo qabu immoo akka barbaadetti tuffii inni qabu gadi ba'ee sabboonummaan Oromoo Itoophiyaa balleessee kanaafuu baduu qaba jechaa otoo jiru Leencoo Lataafaa kan akka Leencoo Baatiifaa kan akka Fayyisaa Leellisaafaa kun jala galanii ammallee Jawaar araarsina jechaa jiru. Jarri kun otoo Abiyyi siidaa Minilik jajjabeessu otoo inni Amaara bira dhaqee takka masqalii dhungatu takka waa'ee naftanyaa kana dhaadhessuu fi Oromoo tuffatu akkam ta'aniitu iyyuu otoo iji isaanii arguu maaliif iyyuu jala gogguuf waggaa baay'ee immoo Oromoo bilisoomsina jedhanii Oromoo kana gara duulaatti oofanii nama kumaatamaan ajjeesisaa warra turan keessaa tokko Leencoo Lataati. Nama akka Fayyisaa Leellisaallee barumsa hin qabu beekumsa hin qabu haa jennu maal ta'eetu iyyuu Leencoo Lataanii Minilik bulguu Oromoo harmaa fi harka mure kana otoo arguu namtichi Abiyyi Ahmed jedhan otoo namicha kana Minilik kana leellisu maal ta'ee jala kaatee har'a immoo Jawaar wajjin walitti araarsina mootummaa OPDO wajjin walitti araarsina jedhee tattaafachaa jira isinitti fakkaata. Kun hunduudha akkuma naftiin isinis gaafii naanaafis gaafiidha. Kun inni tokkoffaadha. Murteessaan namni tokko sabboonummaa sadarkaa sabboonummaa isaati. Isaan kun afaan Oromoo haa dubbatanii malee sabboonummaa isaanii. Warra biyyattii sammuu isaanii fi onnee isaanii keessatti biyyi ijaarrachuu yaadine. Biyya tokkollee fi biyya Oromoo jedhan ijaarrannaa warra yaadu jedhu hin bulinidha. Warroota Itoophiyaan jiraatti malee Oromoon fi Aamunisan jedhaniitti yeroo dheeraa fi yaada akkasii warroota qaqqabanidha. Warrooti kun oobdii habashummaa fi oobdii Itoophiummaatti oobdatu. Egaa kun akka ilaalutti hiddi sondaa fi hiddi dhiigi isaanii keessatti Itoophiummaa waamman keessa jaarraa fakkaata. Malee jarri inni warra onnee Oromummaa warri hin qabne warra ofiin buluu fi ofirraa akka amantaa ofirraa akka abdii qabne warra qalbii garboome warra alagaan bulchu malee wal bulchuu fi of bulchuu iyyuu abduu gurraatti hin qabne. Kan jechuun nama sakolojikali qalbii garboome jedhee yaadatu. Kanaaf jecha mataan isaaniitu bilisaa'uu qaba. Ergaa ofii bilisoomanitti kan Oromoo bilisoomsuun barbaachisaadha. Warri mataa isaaniitu ilaalchi isaaniitti bilisummaa mataa sammuu isaaniitti waan hin qabneef kan Oromoo kanaaf waan Oromoo lagatanii garuu gooftonni kaleessaa warri kaleessa isaan waggameef gamroomseetti isaan dhiibee akaakuu isaanii haadhuma isaanii dhiibsaan jala wanti isaan kaasanii fi bilisummaa mataa isaanii dhabuu isaanii natti fakkaataa jechuudha. Amma nama ajjeesaa jiru bakkee hundatti
haala kanarratti wabooni bakkee jiru irraa socho'ee gumaa uummata Oromoo dhiiga Oromoo kana OPDO dhiiga Oromoo unattee jiraattee akkana fufurdattee deemtu kana gaafti gumaa isaa kanfalu jira jettu. Beektu OPDO'n dhiiguma Oromootiin furdattee jirti ajjeesaniituma dhiiga Oromoo kanaan furdatanii gabbatanii jiru hin beektu. Har'a immoo dhiiga Oromoo gannaqaa jiru. Har'as waggaa 3 duras waggaa 2 duras dhiiga Oromoo gannaqaa jiru itti fufaa jiru. Waboon kanarratti maal godhaa? Dhiiga Oromoo kana jira miti haaloo bahuuni yookiin immoo akka isaan kanfalan gochuun waan danda'amu isinitti fakkaata. Kuni sila qabsoo godhaa ture jira waraanni bilisummaa Oromoo qabsumir jira godhaa jira kaleessas godhaa jira akkas godhumaatiin jira. Qabsoon kan godhameef kana bari. Bareedaa uummata Oromoo kan firiitti godhuudhaaf kaayyoo mootummaa kaleessaa firiitti godhuudhaaf akeekii ganama sun karaa akkatti nafneeti kan godhamaa jirudha. Kaffalchiisu jechuun ammoo waan uummanni Oromoo kalee hawwatan hedduun uummati Oromoo ooggatsun hawwiin uummati Oromoo hawweefi eeguun uummati Oromoo eegotsuun gaaf tokko qabsoo kanaan uummata Oromoo irraa gaggeeffataan kun ka'ee uummati Oromoo biyyi isaa irraa abbaa ofii ta'ee dinagdee isaa irratti aadaa isaa irratti afaan isaa irratti roobu hundaa'anii inni biyyi isaa biyyi sooreen mataa isaa tokko qabaatee ofiin of bulchee sirna diimokiraatawaa ta'ee fi walqixxummaa ta'ee fi sirna badhaadhaa fi uummata Oromoo guyyaa tokko ittiin gammadu tokko katamsiisuu keessattuu qabsoo godhamu waan ta'eef kun ammoo akkuma kaleessi ilmaan Oromootiin wareegamteeraan as ga'etti jiru akkuma kan jiru akkulleen ilmaan Oromootiin bakka itti deebi'aa jennee yaadnaa jechuudha kan inni qabu. Inni irratti dhiiga jira namni dhiigaan qabsaa jira wareegam baasee qabsaa waan jiruuf inni ammoo guyyaa tokko ittiin godhataa jedhee amana. Sirri birri biliyoonii 71 biliyoonii yookiin bittila jechuudha 71 ramade Abiyyi olola adda bilisummaa Oromoo yookiin waboo irratti oofuudhaaf. Karaa biraa garuu wabooni galii mataa isaatii hin qabu. Amma immoo kalee innaa dubbatu biyyaatoon bahin dhiyoo kana otoo innaa dubbatu Abiyyi maal jedhee nuti uummanni hojjaa hin qabne baay'ee jira. Hoo xiqqaate nama kitila tokko yeroo gabaabduu keessatti leenjifnee yookiin miliyoonii tokko leenjifnee bobbaasuu dandeenya. Rakkataan baay'ee jira jedhe. Namni kun innaa namni rakkataan jiru horiidhaan qaxaree dhaqaati ajjeesaa jedhee deemsisuun suni hin baasa jedheetu haasa'a moo ittiin uummata gowwoomsuudhaaf isinitti fakkaata? Sila mootummaa jedhama. Ani keessa dhayyoo ijaareetti diinan irratti haa bobbaasu ta'e kun naaraaf miti bari. Waraanni Itoophiyaa garallee miliyoona baanasuun jaluun jira. Kanumaa wal lolaanee kun rakkoo maal qaba? Akka fedhe taaleen bisuuti sun dhimmi isaati. Gaafa inni leenjiseetti deemu dur dhaabee isaan nuti dhufan san wal garraasan. Waan irra dubbanni qabnaa gara barbaadu taaleen bisu. Ayyee sirriidhaanis kanuma yaada. Dhumarratti waan isin gaafachuu fedhu egaa istiraateejiin yookiin taaktikiin Abiyyi faatti qarqaaraman waboo wanni bosona keessatti ittisuudhaan itti marsanii akka beela'u gochuudha. Uummata naannoo kaasuudhaan ooyiruu isaa gubuudhaan qabeenya isaa gubuudhaan akka uummanni hin qarqaarre gochuudhaan innaa beela'ee ofuma isaatii rakkatee ol bahee hin ajjeefnaa kan jedhudha. Kun ni hojjeta isinitti fakkaata? Mootummaan gabroonfataan kamiyyuu kaleessaaf hojjechaa bahee kun haaraa miti beekte. Yaa hojjetuufi kaasiin durallee baay'ee sagaltan shanillee karaa baa Oromiyaa karaa Baalee kanatti gocha fakkaata kana uummata danda'an walitti ijaaranii maal godhanii wanti gurguran hedduutti ture. Isaan kun waan haaraa guddaa miti. Inni kunini qabsumaan kan irraa namu silaa mootummaan gabroonfataan of tursuudhaaf of bararuudhaaf Kaliin jibbaata kanii biyya lafa kanirraa fiigoon hin jiru ta'a. Seena biyyoota hedduutu keessatti barree jirraa, hubanni jirraa. Fakkeenya garboonfattoonni mootummaa Aljeeriyaa, biyya Aljeeriyaa gabroonsanii seena fakkaata kan dalaganii bare.
adi sadarkaa istimalaan sun deemeetti kophee nyaate gogaa kophee gartee sadarkaa beelaa kophee nyaate ga'eera. Kanaaf wanni kun hunduu yeroo gabaabaati waan jibbaataati. Jibbaata mootummaan garboonfataan guyyaa guyyaadhaan biqilu jechuudha. Inni kun ammoo irrumaa namaa. Maal jedhama faranjoonni akkas jedhu beektaa? The last kick of the dying horse. Fardii yeroo baaf ka'u rukutta guddatu rukuta. Dhagaatti yoo ta'e mukatti yoo ta'e hedduu rukuta. Rukutu sanaan beekamu nan jibaa jettu fardii. So wanni inni hojjetamaa jiru ni jibbaata maayyiiti. Jibbaata maayyii sana ammoo yoo itti mudditeetti jalatti dibbita'e irrumaan ta'a jechuudha. Qilleensirri jiran malee beeku poolitikaalii fi piroopagaandaan jiran malee mootummaan Itoophiyaa ammayyummaatti jira. Qilleensuma bari. Dhugaa. Sirriidha. Jira maal? Poolitikaalii qilleensi gubbaatti jira bari. Waggaa tokko walakkaa dhagaa biyyi daangootti dhufee amma wayyaaneen bulchitellee biyya bulchuu dadhabee uummata gara wanniidhaan qawweedhaan bulchuudhaaf tattaaffiin inni gochaa jiruu fi jibbinni Oromoo irraa qabu hagam akka nama jibbisiisuu fi sukkanneessaa akka ta'e tuffiin inni Oromoo irraa qabuu fi jaalalli inni Habashaadhaa qabu qulqullaa'ee mul'atee jira. Siinachi egaa Oromoon maal haa godhu jetture akka dhaamsaatti dhumarratti maal godhu keessaa immoo funyaan qawwee jala taa'ee keessaa kibbi Oromiyaa akka Boorannii fi Gujiin amma ammaatti idduma wayyaaneen kufteeyyuu loltuu Habashaatuyyuu ajjeesaa jira. Isa military command jedhan kana jala jirtu. Darbee kara lixa Oromiyaa kanas waltajjiin Oromiyaas kaamni Oromiyaa fi kibbi hundumtu military command jala jira. Kanaga haala kana akkamitti garamitti deema jettu dukkanni kun inni ifa gabaabaatti jettu akkuma dhaamsaatti egaa dhuma xumuraaf. Akka dhaamsaatti ani kanan dhaamuu barbaadu tokkoffaa uummanni Oromoo kaayyoo isaa keessaa dagachuu hin qabu. Uummanni Oromoo qabsaa'eera, dhugumaan qabsaa'eera. Qabsoo kana galmaan ga'uudhaa fi bilisummaa arguudhaa fi waan itti godhini hin qabu. Ga'ee guddaa taphateera, shoora guddaa taphateera. Qabsoon ammoo ilmaan Oromoo jaallatamuun gadaamessi uummata Oromoo keessa ba'an kanneen sabaaf quuqaman baroottan dheeraadhaa fi harka ta'anii wareegamaa wal dura duubaan sadarkaa kana deemaanii jiranii. Inni kun ammoo ifaajjiin jaalleewwanii fi sabboontota keenyaas kabajaniin ammayyuu kaayyoon keenya galma ga'ee bakki hin qabani. Oromoon kan dagachuu hin qabu. Abdiin inni lammaffaan tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa kun sodaa jira. Sobii manni sodaan ijaaranii bubbulee diigataa jedha Oromoon. Manni ammoo gogaa harreetiin ijaaranii yommuu waraabessi yuusu addaan dhoowwaa jiru. Biyyi Itoophiyaa jedhamu kun kaleessallee biyya sobaan karaa shiraatiin ijaarame saba tokko madeessuudhaan saba tokko dhiibsuudhaan akkasitti koloneeffattoonni biyya Oromoo weeraranii qabatanii turani. Ammas afaan bareedaa fakkeessanii haa dubbatanii malee mootummaan aangoo jiru kuni gaaffii uummata Oromoo deebisuuf qophii hin jiru. Gaaffii qeerroon irratti wareegamu deebisaa qophii hin jiru. Gaaffii qarreen irratti wareegamu deebisuuf qophii hin jiru. Inshaashumatti mootummaan kuni injifannoo qabsoo uummata Oromoon balaa sana butachuudhaan gargaarsuudhaaf ammas qabsoo gara fuulduratti akka qabsoo godhuuf kennu mul'ateera. Kanaaf uummanni Oromoo dhugaa jirsan dhugaa dirree jirsan dagatinaa qabsoon sichi ni godhama itti fufna qeerroo waliin ta'uudhaan waraan bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan keessaa falaan uummanni Oromoo akeekisa ganama sanirratti akka fixilee akka waliin hojjannu akka waliin tarkaanfannu yaamsa godha karuudhaa mataa jechuu uummata Oromootti. Baay'ee galatoomi Goollicha Dheengee egaa dhugaa dubbachuudhaa fi wareegama isin kanfaltan guyyaa guyyaadhaan ni yaadanna. Seenaan illee yaadata. Bilisummaan keenya dhiyaatteetti fakkaata. Yeroo yeroodhaan walitti deeminee akkasuma isin qunnamna. Baay'ee galatoomi kun egaa Hundaasaa Sheetee miidiyaa ONN jedhamu irraati. Nagaatti oli baay'ee galatoomi. Baay'ee nagaatti ola fayyadaa. Nagaatti. Daawwattoota keenya akkuma dhageessan
mariin gabaabaan goolicha dheengee wajjiniin ani taasise waa'ee samoona kana kaleessa har'aa ajjechaa Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi gara fuulduraatti amma biyya aangoorra jirutti itti fufuudha. Egaa akkuma beektan tuffii jibbaa fi tuffii Oromoodhaaf abiyyi qabu yeroo irraa deebisee calaqqisiisaa ture. Siidaa Minilik ijaaruudhaan sabboonummaan Oromummaan Itoophiyaa balleesse jedhee isarra sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf kutatee ka'uusaa otoo ija isaa hin libsatin nama dubbachaa jiru qeerroon Oromoo fi qarreen keessaa'uu Jawaarfaa ka'anii abiyyi nama gaariidha nu ceesisaa jedhanii dubbachaa turanii har'a garagalee garuu Jawaar irrattis deebi'ee Jawaar ajjeesuudhaaf akkasumas immoo miseensotuma OPDO keessaa warra sabboonoo ta'an ani maqaa dha'ullee har'a hin barbaadu ajjeesuudhaaf tattaaffiin isaan godhan naftanyaa wajjin ta'ee Minilik ta'ee kana hojjechaa jira. Walumaa galatti egaa idda amma qabsoon kaleessa jalqabee dhiiga lolaasaa jiru kun jalqabee kaasee Habashaan bakkee jirtu gammachuudhaan ol kaatee jirti. Keessaa naftanyaan afaan Amaarinyaa dubbattu gammachuudhaan kaatee bakkee argitetti Oromoo ajjeesaa jirti. Keessaa'uu magaala Adaamaa keessaa fi naannoo adda addaa Arsiitti kana gochaa jirti. Oromoon kana otoo arguu baqatee manatti yoo gale kun qaaniidha. Qaanii qofa otoo hin ta'inis immoo injifamuu bara dheeraadhaaf Oromoo garbummaa jalatti hambisu ta'uusaa beekne amma danda'ametti bakkee jirutti datarkaa kaane egaa nuu galaa lixa Oromiyaa militarii jala jira ammarraatti to'annoo loltuu jala jira. Uummanni lixaa dhugaa dubbachuudhaaf ajjeeffamaa ture. Uummanni kaabaaf kibbaa ajjeeffamaa ture. Kanaaf har'allee bahee isin wajjin dhaabbachuu dadhabuu ni danda'a ta'a. Ni dadhaba ta'a. Haa ta'u malee bakka jirtanitti otoo abdii hin kutatin karaa dandeessan hundumaa keessaa'uu dinagdee Habashaa of keessaa baasuudhaan humna keessan jabeessattanii otoo manatti akka zamana Minilik manatti hin galin injifanne irra jettanii otoo manatti hin galin qabsoo kana xumuruu qabdu jenna. Galatoomaa nagaatti har'aaf. Kuni Rundaasaa Sheeteetii amma kanneen wajjiniin haasa'aa jiru Jaal Marroodha. Jaal Marroo baga nagaan dhufte egaa waamicha keenya waamtee baay'ee galatoomi yeroo hin qabne kanaan rakkoo jiru keessa darbitee bakkee bilisummaan hin jirre teessee nu wajjin haasa'uu keetiif baay'ee galatoomin jedha. Gaafiin ani sii qabu egaa akkuma dhageessu isinillee militarii jala jirtu karaa lixaa kana. Uummanni garuu warri militarii jala hin jirre warri command post jala hin jirre amma tokko gadi bahee lolachaa jira. Ajjeechaanis baay'eetu raawwatame kaleessaaf gadda har'a ajjeesaa jiru bakkee hundatti naannoo Arsii fi Amboo akkasumas bakkee biraatti nama dhiigni lola'aadha jira. Kanuma keessaan immoo Jawaarii fi OPDO walitti araarsina jedhanii obbo Leencoo Foolii gadi kaachaa jiru. Maal isinitti fakkaata sochii kana maaltu kaase? Immoo jarri olii gadi kaatanii araarsina jedhan kunis immoo waan milkaan isinitti fakkaata? Ayyee fayyaa ta'eetii fi sochii kana wanni kaasee homtuu hin jiru, wanni haaraa ta'eef hin jiru. Gaaffiin Oromoon kaleessa gaafataa turetti galman geenye waan kaleessa kijibaan irraa diddibamee waadaa silaa hin guutamne waadaa sobaa gaggalamee darbetu eeggatamee dadhabame jennaani namni gaaffii isaa karaa seera qabeessaanii karaa seerri biyyaa hayyamuufiin dhiyeeffataa ture yeroo immoo fudhatee gaaffiin sun akka deebii argatu eegaa ture. Maleesaa wanti deebii argate tokkoyyuu akka hin jirre sabni kun ni beeka. Waan deebii argachuu qaba jedhee eeggataa ture deebii argachuu diduurraa deebii argachuu diduuyyuu miti bakka kaleessaatti mucucaatee bu'ee ajjechaa reebichi hidhaanii biyyarraa godaansifamuu qabeenyi saamamuu manni gubachuu kun isa mudatu eegalee keessumaa ammoo uummanni Oromoo naannoo lixaa akkasumas kibbarra jiraatu darbee karaa bahaa akkasumas Oromoon gara kaabaa jiru
walumaa galatti ilmaan Oromoo golee Oromiyaa keessa jiran hunda jechuun ni danda'ama. Guyyaa guyyaan ilmaan isaanii awwaaluutti deebi'anii duutii ilmaan Oromoo waggaa tokko asitti OPDO'n ergamtummaa jalaa baatee gara gooftummaatti cehuun qabsoo Oromoo itti kenname edda harka galfattee ilmaan Oromoo waggaa tokko kana keessatti du'anii waggaa 26 yookaan 27 ilmaan Tigiree jalatti ajjeefamanii lakkoofsa hedduun caala. Kanaafiyyuu wanni haaraan kana kaase hin jiru. Wanni kana kaase waan kaleessa tuttuulamee cuqqilamee irra kaa'amaa ture deebii dhabeetu dhofee kanumatu kana kaase. Namoonni hedduun miidhamuu yookaan birmannaa naaf taasisaa jechuu Jawaar Mohaammed kana kaase jechuu jiran. Inni kun immediate cause ta'uu danda'a. Sababa yookaan immoo fittee jalqabaa ta'uu danda'a. Garuu balaan kun alatuuf wanni waan kana qabsiise waan kanaan dura gangalatee as ga'e. Inni kun gidduutti dhufee itti seenee afaan wal bu'e. Haaluma kanarraatii jaarroleen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akka gamtuutti ilaalaman keessumaayyuu immoo qabsoo kana waggoota dheeraa fi gangalchanii fidanii dhaloonni ammoo falaa fi mala qabuuni guduunfaa itti gochuuf isaanirraa fuudhu yeroo gahetti qabsoo kana ceesisuu dadhabuurra afaan waraabessaa warri buuse araara jedhanii deemuun kaleessa Oromoon yeroo rakkoo seenu warra akka Abbaa Duulaa Gammadaafaatu araara jedhee mootummaa keessaa gartuu tokko akka araaraatti gartuu tokko akka jibbamaatti godhanii qabsoo kana gufachiisaa as ga'an sana warra takka sana bu'e ta'anii jechuudha. Maqaa of xureessanii umurii isaanii guutuu qabsoo gaggeessan kanatti bishaan naqanii sabarraallee galata dhaban. Kanaaf wanti kun nama tokko OPDO'tti araarsu yookaan fedhii nama tokko gaaffii nama tokkoof deebii kennuutiin waan galma gahu miti. Yoo amma kan qabbanaa'u fakkaates namni har'a tokko ta'ee waliin gadi ba'ee mirga ofii falmachaa jiru humna tokko qabaachaa jiru bittinnaa'ee gaafa ol deebi'e tokko tokkoon gola isaa keessaa fuudhameetu jeefama. Rakkoon warra du'uu furmaata hin arganne ammayyuu. Warri mataarra jiru warri amma jaarsummaa jedhee deemu kuni maaltu itti hir'ate wanni itti hir'ate hin jiru wanni isaanitti bade hin jiru. Kanaafiyyuu boris waan ta'an hin qabani. Ammas warri Finfinnee keessaa shaashambaa jechaa jiru kun miseensota isaanii isaan jala jirantu hidhaa keessatti dararamu jira malee namni isaanitti bu'e hin jiru. Boris isaanitti hin bu'amu. Isaan akka siidaa wayiitti taa'aniitu yeroo rakkoon jiraatu akka kaani jabbii qaltee jabbiin jalaa gatatee sooduu dura dhaabanii elmataniiti ta'uutti jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu wanti kun haala kamiinuu keessatti hin milkaa'u. Milkii akka argatu yoo barbaadan wanni isaan godhan tokkoyyuu hin jirtu waan ta'eef ijoollee kana eebbisuu qofa. Muuxannoo qaban irraa immoo karaatti argisiisu. Waan ta'uu qabuu fi ta'uu hin qabne irratti waan danda'aniin bira dhaabbachuu. Kanarraa kaafe hanqisuus hin danda'ani, galmaan ga'uus hin danda'ani, haqi jirus kanuma. Wanni kanaan dura himes kanuma. Kanaan dura yeroo kana hime qabsootti gufuu taatanii waan Oromoon silaa waggaa meeqa dhamaatee har'a guduunfachuu geesse akka hin milkoofne taasistanii. Kana hundumaa warri jechaa ture irraa dhimimmaan buusee ba'uu jira. Gaaddee quba ofii nyaachuutti jira. Hidhannoo kaleessa hiikkatee lafa nagaatti diinatti kenne lola kamuu keessatti kan irraa hiikkatamne hiikkachiise sana har'a wayyuu eessaan fida jechuutti jira jechuudha. Kanaaf wanni amma deemaa jiru kun kan inni furmaata argatu gaaffiin gaafatanii sirnaayyoo deebii argate qofa. Ammanuma sirriidha asirratti walii galla. Anoo maddee kan naagaluu didee amma ammaatti na joonjessaa jiru. Egaa waggaa tokko walakkaadha adda biyyi aangootti bahee waan lama. Tokko Jawaar mataansaa kottaati araarama harka kennadhaa jedhee namooti akka Diina Raasfaa galcheera. Innu kaleessa bahee dubbatee nutoo galchinee adda adda galchinee booda immoo OPDO'n mataa keessa reebdee ajjeeftee jedhee ofuma isaatii uccitii gurguddaadha baase.
jidduutti walloluun isaanii kuni akka inni irraa as garagalu godhee Jawaar as garagalee akka inni ka'ee watwaatu godhe moo durumayyuu gantummaa amma fakkeenyaaf siidaa Minilik kennaa Abiyyi ijaaruu namni hin dubbanne Leencoo Lataan fa'aa yookiin Fayyisaa Leellisaa fa'aa siidaan namicha harma Oromoo mure harka Oromoo mure attamitti nurratti ijaartu jedhanii hin dubbanne Leencoo Lataa fa'aa Diimaan fa'aa. Akkuma amma araara deemna jedhan immoo Jawaar illee kotta galaa warra hajajoota keessan jalaa dhokadhaa galaa jedhee diinaraas fa'aa galcheera har'ammoo diinaraas fa'aa ajjeefamaniiru. Kanannuu har'a gadi bahee dubbachaa jira. Achirratti naan galu dubbiin akkamitti warra rukuchuu danda'e. Jarri kun maali? Yeroodhuma wal lolaniitu walitti dallananiitu moo hundee irraa garaagarummaa ilaalchaa qabutti fakkaata? Inni kun egaa yeroo hedduu yoo dubbatte namni baay'inaan hubannaa yoo qabaate dhugaan sun nama hedduutti mul'atudha. Namaaf bala malee namni hedduun 100 keessaa 99 yoo waan sana hin hubanne ta'e qofaa kee yoo ati hubatte dhugaan suni dhugummaa isaa hin jijjiiru. Garuu namni hedduun hangasii hubatutti rakkoo hedduu wareegama hedduu si gaafata. Kaleessa wanni dubbachaan tures kanuma. Amma wanti ta'e gabaabaa uumate. Siidaan haa ijaaramuun ijaarameen irratti ijaartaniin ijaarree maaliin dubbannee miti. Siidaa caalaayyuu ilmaan Oromoo kumaatamaan guyyaa guyyaanii akka hoolaa rakootti qalamaadha jiru. Kanarratti iyyuu namni bahee dubbate hin jiru. Wanti amma ta'e bu'aa dhuunfaa gidduu jirtu keessumaayyuu rakkoo xixiqqoo bu'aa irratti wal dhabiinsa Abiyyi Ahmed warra aktiivistoota amma bakka inni jiru kana akka taa'uu fi gaaffiin sabaa deebii argateera sabni bilisoomeera jedhee falmaa qeerroo qabbaneessee fi sana waliin walitti dhiyeenyi isaa baay'ee raaf ta'aa adeeme. Gara warra Habashaatti cillaanfatee jechuudha. Ammoo OPDO keessaa qaamni cillaanfachuusaa gara Habashaa deemuu achirraanii bu'aa argatan xiqqeessuu mala jedhee yaadutu jira. Warri kuni ammoo aktiivistoota akkasumas gaazexeessitoota, artistoota, namoota miidiyaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti barreessan hedduu bu'aa siyaasaa Oromootiin bakkoota silaa isaaniin mallee argatanii jijjiiran kana tuttuqe waan ta'eef waan xiqqoo tokko qeerroo bilisummaa Oromoo kana aarsee bakka silaa tarsiimoon masakamee waan gaafatu gaafachuuf qophii irra jiru irraa lixiqsuu danda'u uumanii natti fakkaata. Sana uumuutiin Abiyyi lakki ela ammallee qeerroon nu harka jira. Yeroo barbaannetti harka kee gabaabsuu ni dandeenya. Kanaaf as gorii dantaa waloo qabnutu nu jalaa miidhama. Akka aangoorri jirru walumaan beeknaa yoo waliin xiqqachuu hin dandeenyu ta'e atis kophaa nu harkaa guluftee bahuu hin dandeessu. Nutis kophaa deemuu hin dandeenyu. Aangoo barcuma siyaasaa irra kan jirru dhiigaa fi lafee ilmaan Oromooti. Ishii jettuu itti argisiisu waan barbaadan natti fakkaata. Kana jechuun bu'aan waloo hin qabne suni walqixa akka nuu malitti hin qooddanne jechuu malee gaaffii ilmaan Oromoo gaafatan sana deebisuuf dhimmanii miti. Akkasittiin hin hubadheen. Tokkommoo wanti baay'ee nama dinqu yookiin nama rakkisu egaa akkuma tu beektu gaafa wayyaanee jibba uummanni Oromoo jibba wayyaanee irraa waggaa 27 ajjechaa wayyaaneen gochaa turte irraa jibba guddaa qaba. Gaafa wayyaaneen kuftee biyya ishiitti baqattu uummanni baay'een keessaa dargaggoon ka'ee tiishartii isaanii irratti footoo lamaa fi kan Abiyyi uffatanii makiinaa taaksiin hundumtu biyya sana keessatti sirbuu sirbamee Amaarris Oromoonis walaloo godhee fi sirbaa ture. Garuu sanuma keessa luuxee ennaa ol bahu Abiyyi Ahmed kun garuu qaamuma tokko iyyuu Oromummaa of keessaa akka hin qabne inni dubbachaadha jira. Ani takka sabboonaa Oromoo siin turre jedha. Namni baay'een Oromummaa isaasiin shakkaa. Akka arginutti immoo ilaalchumti inni Oromoodhaaf qabu jibbaa fi tuffiidha malee sanaa ol miti. Attamitti namichi kun hulluuqee kana keessa ol bahee
as gahuu danda'e amma immoo eessaan nu gahaa jetta Oromoo garamitti oofaa jira jettati akka sitti mul'atutti. Eeyyega akkamitti luutee as ga'een suni uummanni keenya kana dura kan dubbatteera. Gabrummaa bara hedduu irra turterraatii baratee siyaasni addunyaa kanaa garamiif garam akka deemtu hubatee arguu irratti rakkoo qaba. Baay'ee cunqurfame, baay'ee saamame, baay'ee hidhame, baay'ee ajjeefame, hin baranne, ulaanii barnootaa akkaan itti cufamtuu turte. Hanga qaawwalimee carraa argate keessa hulluuqeetu ilmaan barsiifate irraa kahase inni sabni inni bal'aanii hangi inni siyaasa keessumaa siyaasa Itoophiyaa keessaa baay'ee siyaasa gaggaragalchuu fi siyaasa cubbuu irratti hundoofte akkasii tapha sana keessatti hin jiru Oromoon. Amma namoota hedduu amanutu jira. Namoonni hedduu inni amanu suni garuu amaanaa sana baadhatanii fi hin jiran. Amaanaa sana dhiiga isaa fi lafee isaa sana qabataniitu namoota akka Abiyyi fa'aati jettuu kanaa mootummaa kanatti ol fidani. Yeroo ol fidan immoo afaan Oromoo dubbatani. Qabsoo Oromooti dubbatani. Alaabaa Oromoo diimaa magariisa diimtuu qibxa lamaanii aduurraanii odaarraanii urjii diimtuu qarashanii mallattoo qabsaa'otaa fi wareegamtootaa taate qabatani. Miidiyaa adda addaa qaban irratti ba'anii qeerroodhani qeerroo faarsani. Suni tartiimoo hin turre. Tooftaa yerooti. Tartiimoon isaanii isa ammaa kanaa bahee mul'ate. Yeroo sanatti Abiyyi yoo yaadatta ta'ee walgahii irratti abbaa Isaayyee waliin wal dhabbee keessa turanii waan inni dubbataa ture yoo dhageesse baay'ee nama onnachiisaa jechuudha. Suni tooftaa yeroo hanga Tigireen achi keessaa baatutti. Oromoon immoo mirqaansuu akkasiitiin hanga isaaniin lapheetti qabatutti. Kanatu ta'e. Kuni tooftaa yeroo siiti tartiimoon isaanii immoo suuta abjuu haati kiyyaa mootii torbaffaa kaatanaan jettetti jedhu sana tartiimoo qabatee kan inni socho'aa ture. Innis Oromiyaa keessatti hiddaa habashootaa kolonii Oromoof dhufanii gadi dhaabuu minilikiin jalqabame yeroo dheeraa fi Oromoon humnaan malee fedhiin takkaallee tole jedhee gad-jedhee hin fudhannee sana malaan fudhachiisuu jechuudha. Tartiimoon isaa kana. Kanaaf namichi kun akkaataa kanaan kan inni ol ta'e. Osoo bishaan osoo kokkolfuu osoo kokkolchiisaa nama nyaata jedhamu akkanaanidha nu nyaatee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo himeen jira dhagahaa dhaggeeffadhaa inni jechaa jiru hin hidhanne hin ijaaramne hin dammaqne ammayyuu garuma nu oofanneetu abbaan barbaade waancaa qullaa fidatee dhiiga keenya irraa qeensatee daldala siyaasaa isaaf ta'utti tolfataa jira. Kuni ammoo wareegama waggoota dhibbootaa oliif ammas dabalata ammoo wareegama biraaf nu qopheessee fi nu saaxileera. Kanaaf iyyuu ammas namooti nu dhaga'uu qabnu eenyu faati? Tooftaaf amma maalirra jiru tartiimoon isaanii kan yeroo dheeraa akkamii kana kan wallaalle tooftaa fi tartiimoo adda baafachuu wallaalle jechuudha. Yoo tooftaaf ta'e aniyyuu amma boofa waliin bulaan jira. Tartiimoon kiyya garuu Oromiyaa bilisoomte arguu yookaan immoo Oromiyaa bilisoomtuu fi riqicha ta'u. Tooftaa fi tartiimoon gargari. Kanatu nu nyaatee tooftaa yeroo sanaa qeerroo jedhamee shubbifamee tiimii abaluu jedhani. Tiim lammaa jedhanii gartuu Oromoo qabatani. Tiimiin Abiyyi immoo gartuu Amaaraati qabatu. Achirraan dhaabbatanii tapha siyaasaa isaan taphataniini tiimiin lammaa kan keenyanitti fakkaate. Akkasin turre garuu tapha biyyittii keessa jiru hundumaa jaalala fakkeessanii qabachuu ture. Suni tooftaa yerooti. Tartiimoon isaanii amma kunoo walitti baquu achi baqaquu as baqaquu gadi ba'e kanaa jechuudha. Kana adda baafachuu hin danda'u sabni keenyi rakkoo gabrummaa keessa ture muka jigee keessatti immoo qottooti baay'ata. Sabni wal ijaare akka muka qoreen marfamee dhaabbatuuti. Qoreen qarraa ciranii muka jigsuu yeroo fudhata.
Kanaaf iyyuu ka Oromootti immoo rakkoon baay'atte muka jigeetiif immoo abbuma fe'etu jaarsaa jaartiin jedhu dadhabaa jabaan jedhu itti goreerraa kuwataa jechuudha. Kana sirriidha dhugaadha. Hunda caalawwate waa baay'eetu tuqxe amma keessumaa namooti biyya alaati galtee lafa fudhattee fi mindaa argatte asitti daldaltuu yookiin taaksii ooftu yookiin mana lukaandaa keessa hojjettu hundatu galee uffata suufii kan uffatee Oromoo gowwoomsaa jira. Siyaasi akkanatti deemama maaloodha maltinaashinaal isteetii ijaarraa waan akkasii gurraan dhageesse hundumaa fiddee uummata irratti hoqqisuudhaan uummata joonja'aa kana yaadatta taanaan simannaa jedhanii kulii waaqumte biyya kanaa galee warri lafa haa xaa'u mana fincaanii xara gundumtuu suufiiffatee galee abbaa biyyaa ta'ee inni kan garuu inni dhiigu inni ajjeefamu inni reebamu inni bosona keessatti beela'aa jiru sagaleen isaa ukkaamamee jira. Kun sagalee keessan tokko iyyuu hin dabalata. Egaa haala kana keessaan akkamitti yoo tattaafanne keessaa ol baanee abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa'ee isinis maatii ofiitti deebitanii nagaadhaan maatii horattanii jiraachuu dandeessu sitti fakkaata. Gaafii cimaadha nan beeka. Garuu hawwii kan qabnu nagaan jiraachuudha. Gantuu fi kan Itoophiyaan yookiin Habashummaan sammuu keessatti marge nama akka Abiyyi tokko Oromummaan tokko sammuu isaa keessa hin jirre jibbaa fi tuffiin Oromoodhaa qabu innaa ilaallu dhugaa dubbachuudhaa fi of ajjees nama godha. Maqaa Oromootiin aangootti bahee namni akkanaa innaa deebi'ee Oromoo tuffatu ajjechaa Oromootti innaa dhaadatu isa kaan immoo bosonatti ittisee achitti beelessuudhaaf itti marsee nama sila meddeeshii barate bakkee arganitti ajjeesuudhaan keessaa gara lixa Oromiyaatti ajjeesuudhaan dubartii gudeeduudhaan ammam turu isinitti fakkaata akkanatti ammam deemuu danda'a biyyifa. Ayyuugaa akkatu jette guddoo nama aarsaa ammoo siyaasa keessatti erga itti seenanii namni dhoqqee keessa adeemu huccuu adii uffatee erga dhoqqee sana seenee huccuu fi adii ka jedhuufi hin jirtu. Jalqabumaa dhoqqee sana seenuu dhiisuu malee erga seenanii dhoqqeen iddoo irraa namatti bu'uun beekan waan ta'eef. Siyaasnis akkanuma erga itti seenanii waliin kufanii gangalatuu feetii garaa bal'ina feetii yeroo itti kennuu feetii wanti amma adeemaa jiru ajjeechaan saaminti hundumti isaayyuu hanga fe'eyyuu ta'uu yeroo itti furmaata argatu ilma qaba. Mootummaan kamiyyuu saba lolee injifate hin jiru. Ni turaa ni bulaa baay'ee ajjeesaa wareegama guddoo si kafalchiisaa maatii facaasarraa ka hafe turee injifannooni kama saba cicceeti. Ammas Itoophiyaa keessattis kanaan dura ta'ee argameera. Kaleessuma anaaf si qaqqabne kan keessatti hirmaanne guduunfinee goolaba itti gochuu dadhabne malee mootummaa waggoota 20 meeqaa haadhaaf intala walirratti abbaaf ilma walirratti obboleettii irratti ollaa irratti tokko shanii garee gootii jedhee walirratti ijaaree namni tokko fincaan bahuuf yerootti hayyama wal gaafataa ture. Sabni iccitii gola ofii hundumaa saaxilee mootummaa kanatti kennee mootummaa kanaafi jaalatees haa ta'uu beekees haa ta'uu wallaalees haa ta'uu yerootti mootummaa kana tajaajilee nullee yerootti Oromiyaa keessa soso'uun baay'ee ulfaatee biyyoota ollaa keessatti of ijaaruutti deebine yeroo Oromiyaa keessa baatu karaa tokko bishaaniin midhaaniin siffidee karaa biraa immoo waraana sitti yaamu uummanni yeroo sanaayyuu haalli suniyyuu darbee mootummaan akkasiitu ni hunkutaa'e. Hunkuteessee ka'eetu achi keessa ammoo qaqaashee walitti funaaneetu godhuu ijaare deebinee maleessa. Kun immoo inni guddaan isaa tureyyuu hunkutaa'ee qaqaasaatu jira. Qaqaasaa hunkuteessuun naman dhufa. Yoo dhugumaan murtii biyya abbaa ofii qabachuu qabaatte itti jilbeenfannee itti dhiignee itti beelofneetti eegonnee galmaan ga'uu ni dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo ejjennaa sana kan qabate kanaaf wanni galma ga'e hin jiru. Har'as borus araara waggaa 100 meeqa araara bara Abiisheerraa bara Waaqoorraa kaasee hanga ammaa araara. Araarri biyyaa tokko firmaatanii hin kennine
warra garii ni fannisiise, warra kaan biyyaa godaansise, warra kaan lubbuu baasisiise, warra kaan hidhaatti galche. Araarri kaleessaa innumti dhaloonni har'aa itti of guyyomsayyuu kunoo amma ati kaaste jaaldiin araas ka itti wareegama silaa sabaaf isin malle kafalee dhiigni isaa akka dhiiga sareetti dhangala'ee gatii kaleessa wareegameefillee dhabsiise baase suni ammallee nu dhaqqabee jechuudha. Araarri silaa ofiidiyoon maaliif yeroo hundumaa bakka qaamni taajjabuu danda'utti gaaffiin sabaa maalii isin maal balleessitanii maal tolchaa jirtu sabni maal barbaadaa maal deebistan maal hin deebisne ka'ee taajjabduun bakka jirutti jaarsummaan araaraasi kaa warri cunqurfamaa jirus warri cunqursaa jirus namoota muuxannoo qabanii lamaaniyyuu irratti walii galee naaf ta'a siifin loogu naafifin loogu dhugumaan jaarsummaa jaarsaati nuuf baha jedhee jaarsa irratti walii galan filatee bakka itti taa'amee ajandaan sabaa barcuma irratti kaafamee irratti mari'atamee namni osoo arguu sabni osoo arguu addunyaa guutuun osoo arguu isa balleesse osoo taajjabu jaarsummaan akkasii hanga ammaa hin jiraanne yoo jenne xiiqqii akkasitti deebisuuf fedhiin qabani. Jaarsummaa dabballootaa filanii warra kanaan dura kunoo abbootii gadaa jaarsolii amantii abbootii jaarsolii biyya akkana jedhanii dabballoota waggaa hedduu bara Tigireen turtes akkaataa sanaan alangee qabatee gadi bahee ijoollee koo mootummaa akkasiin hin buusani jechaa ijoollee jaarsa kabajuu hangafa kabajuu akkasiin dogoggorsaa turan warra akkasii ammas nutti bobbaasanas nutis otoo qawwee harkaa qabnu tarkaanfii barbaanne kamuu irratti fudhachuu dandeenyu addaggee hin taanu nu miti warri jaarsummaa dide jenneetiniini jaarsummaan sun nu diigu osoo jiru osoo waraanni dhiiga meeqatti dhangalaasne meeshaan kaleessa diinarraa hiikkanne dafqa meeqatti coksine hiikkatee galaa jiru callisnee laalle too mar'ummaan nu gubuu kana hundayyuu ni dabarreetiin jechuu kooti aarii naman barbaachisu. Immooshinaalii waan tokkotti ri'aakti gochuu osoo hin taane hojii mataa keenyaa hojjechuu danda'utu nutti jira. Yeroo hundumaa qabsoon Oromoo ri'aaktiif waan alatetti deebii kennuu malee ofii keenya sagantaa mataa keenyaa waaqalchinee hojjechuun baay'ee ulfaata. Aadaa keenyas ta'uu dide. Abbootiin keenyas ri'aaktiif qabsoo akkasiitu kan isaan nu dhaalchisan. Nummoo isaan irraatii xinnee baaneetu dhaloonni har'aa falaaf mala daandii mataasaarra waan barbaade argachuu qabu dandeettii sanaas gootummaa sanaas qabeenya sanaas qabaa jechuutti jirra. Kanaafiyyuu gaaffiin Oromoo ammaa kuni guduunfaa argatuu qaba. Guduunfaa argachuu immoo ka danda'u bakka amma gahe kanarra duuba sigigaachuu osoo hin taane fuulduratti furga'uuni. Tulluu yaabbachuu jirru jira. Walakkeessa irra geenye hargantuu irra jirra. Tulluu sana hanga fiixee irra baanutti jidduu sanatti wanni nuti wanti xiqqootiin arganneerra nuu ta'eera jennee tulluu gubbaa fiixee bahuu jirru kattaa godaa irratti gowwoomfamuun hin jirtu. Kanuma yoo ta'e furmaata argachuu danda'a. Yoo kana ta'uu baatee yoo kanan ta'uu ta'e irreen amma akkasittiin guutuu biyyaatti bahee wal utubee socho'ee wal sochoosaa jiru. Xinnaa'ee jennaan tokko mana ofii keessaa fuudhamanii warra amuudha ta'aa jechuudha. Kun immoo yoomiyyuu nurraan dhaabbatu. Biyyittiin yoo ilaalta ta'e gara lola sanyiitti adeemuu waan jirtu fakkaatti. Gara sivil waariitti waan deemuu jirtu fakkaatti. Qeerroon keenyi amma bakka adda addaatti dubbachaa jira. Danqaraa dheeraa kana baatee daandii irra dhaabbata. Warri isatti dhukaasaa jiru hanga funyaanitti hidhateera. Bulchiinsi, fiikni, poolisiin, waraanni mootummicha jiru hundumti isaa gartuu biraa irra goreetiin qeerroo keenyatti dhukaasaa jira. Hanga yoomitti danqaraa baannee dhaabbanna boonichi. Dammaqna irraa ijaaramuudha qabna, hidhachuudha qabna. Kana sadan guuttanne jennaan biyya qabnaa jechuudha. Sirriidha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf qabxiiwwan gaarii tokko kakaafte sochiin amma biyya keessa jiru biyya wal gahaadha jira. Garuu gaafiin Oromoon gara tokkotti dhimbiibee gaafachuun irra jiraatu bilchaatee gadi bahuun irra jiraatu hin jira. Fakkeenyaaf komaandi poostii lixa Oromiyaa irra taa'aa jiru idduma wayyaaneen dhaabbattee jalqabee amma irraatti achuma jira.
wanni seera terroristii balleessineerra isaan nama hin himannu kan jedhanis achuma jira. Mana hidhaa cufneerra kan jedhanis achuma jira. Kanaaf amma warri hiriira bahan gaafii qabatamaa ta'e kan akka fakkeenyaa fi komaandi poostiin lixa Oromiyaa fi kaabaaf kibbarraa ka'uu qabaa kan jedhu gaafii gaafatamuu qabu guddaan tokko kana dedeebisanii gaafachuun akka dhaadannootti barruunis afaaniinis kan gaafatamuun irra jiraatu jaarsummaan illee yoo dhufe tokko sana achi kaasu lammaffaa Oromoota har'a mana hidhaa keessatti reebamaa fi kumaatamaaf gara kumaatama kudhanoota darban mana hidhaa sanqallee fi bakkee hundatti reebamaa jiran agadhiifaman kan jedhu gaafii Oromoo ta'utu irra jiraata. Gaafiin Finfinneesi amma irraatti hin deebine egaa walumaa galatti gaafiin Oromiyaa hin deebine walum faana iyyuu ukkaamsanii Minilik jalatti galchuudhaaf tattaaffiin jiru. Cimina Itoophiyaa isa durii Haile Sillaasee fi Minilik jala jiruun deebisa jedheenna abiyyi tattaafatu gaafiin Oromoo hamma hiriira bahaa jiru kun lolachaa jiru kun abashaadhaanis reebamaa jiru atamma wanti tikaafte keessaa tokko poolisii fi tikaa fi waan argi kana kakaasaa jirta. Tika immoo warri ta'e ijoolleedhuma qabsoorra turaniitu har'a bu'aa argannaan abbaa tikaa ta'anii akkuma beektu firaa fi naannoo fi walii wal harkisanii. Walumaa galatti gaafiin dhaadannoon cimaan ka'uun irra jiru waan nama jedhe militarii ofirraa kaasuu gaafii Finfinnee akkasumas immoo hidhamtoota Oromoo kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa manadhaa jiranii achitti reebamaa jiran dhukkubsachaa jiran kan akka namoota baay'ee jiru piroofeesaroonni baay'ee fi dargaggoon dubarri baay'eetu manadhaa jiru. Isarratti dabalatee gaafiin ijoolleen Oromoo fi uummanni Oromoo har'a dhiyeessee yoo jaarsummaan barbaachise illee amma gaafiin kun gaafatamutti deebii kan argannu malee hin ta'u jedhani maal fa'aa itti yoo dabalamu gaarii sitti fakkaata waan nama qabxiiwwan amma tuttu irratti dabalee jechuu kooti. Ayyee qabxiin ati kakaaste hundumtuu sirrii ani garuu dhiifama naa godhi malee gaaffiin keenya sanaa miti. Sanayyuu ta'uu hin qabu. Gaaffii xixiqqoo warri kun. Gaaffii xixiqqoo akkasii gaafachuu hin qabu Oromoon. Kaleessa gaafataa ture. Namni waan xiqqoo gaafatu gaafa waan xiqqoo dhabe harka duwwaa dhagala. Waan xiqqoo gaafannee waan xiqqoo dhabnee harka duwwaa galuu hin qabnu. Waan guddaa gaaffiin keenya gaaffii biyyaati. Gaaffii bilisummaa, gaaffii walabummaa, gaaffii birmadummaati. Hanni bilisa bahee abbaa barbaade filatee abbaa barbaade waliin sabaaf sablammii Itoophiyaa keessaa warra barbaadu waliin bulee warra hin barbaanne irraa adda bahee buluu akkasitti ta'uu qaba gaaffiin saba Oromoo. Xiqqaachuu hin qabu. Komaandi poostii jetta. Komaandi poostiin kun jiraachuu baate hiikanuuti hin qabu. Nuti akka waraanaatti akka sabaattoo. Waraanni komaandi poostii yookaan biyyi labsii hatattamaan bulaa jirtu kun irraa kaafameera. Yoo jette namni irraa ka'uu yookaan ka'eera jedhuu sana ilaaluu sanaan quufuu hin qabnu. Hanga heerri biyyittii jijjiiramee dimookiraasiin dhugaa akkasumas mirgi abbaa biyyummaa inni sirnaa lafa hin qabannetti namni ka'ee si ajjeesu komaandi poostii jechuu fi sababa xiyyeeffachuu waan akkasii isa hin gaafatu. Kanaaf iyyuu hidhamaa jetta. Hidhamaan keenyi kaleessa hiiksisneerra. Gaaffii Oromootu deebii argate jechuu miti. Warri hidhamaa keenya harkaa qabuyyuu ofiiti hidhamuu malee ture. Warra hidhamaa keenya harkaa qaburraa hidhamaa keenya mee hiikaa jennee gaafachuun gaaffii keenya xiqqeessu. Isin hidhamaatii warri hidhame warra qabsoo bilisummaa Oromoo galmaa hundee waan ta'eef mootummaa sabaa haa ijaaru jechuu ta'uu qaba gaaffiin Oromoo. Xiqqeessineetiin gaafachuu hin qabnu. Jaal Gammachuu Ayyaanaatiin ilaaleeti. Qabsoo Oromoo keessatti wareegamni inni kaffalee warra har'a aangoo irra jiru Addisuu Aragaafaatu caalaa isatu badii Oromoo irratti balleessee har'a mana hidhaa jiraatee Addisuu Aragaafaa aangoo siyaasaa Oromoo ceesisuu qabatanii kana gaaffiin Oromoo ta'uu qaba. Of goyyumsuun nurra hin jiraatu. Namoonni kun mana barumsaa irraa kaasanii guddisa mootummaa TPLF. Kaleessa isaantu daandii beekaa, afaan keenya beekaa, aadaa keenya beekaa, ittisii dhoksaa keenya gola daandii dhoksaa jaldees irra deemuu keenya hundumaa beeka. Warra kanatu nu ajjeesisiisaa ture. Har'oo isaantu nu ajjeesaa jira.
Kanaafuu yaal gammachuun warra kana caalaa gufuu qabsoo saba Oromoo ta'eetu har'a hidhaa jira. Yakka biyyattii kana diiguu danda'u ijaareetu inni har'a hidhaa jira. Yakka inni dalageeyyuu maali? Kana gaaffii Oromoo ka ta'uu qabu. Beeksisuu qofaanitti yakki isarratti dalagameeyo. Warri yakka isarratti dalageeyo kana kan ta'uu qabu. Koomaandi poostiin irraa kaasaa miti. Nurraayyuu ka'es ta'uu baates ajjeefamuun keenya ittuma fufa. Ajjeechaan kun dhaabbachuu danda'uu qaba. Oromoon bilisa ta'eetu waan isaaf malirratti murtii kennachuu isarra jiraata. Araarri yoo jettesi araarri yoo araaramuu barbaada ta'e jaarsummaan du'uu barbaada yoo ta'e dhiigni kun akka dhangala'u fedhu ati. Dhiiga daa'ima kichuutu dhangala'uutti jira. Nuti leenjinee itti amannee itti barannee tooftaa lolaa walii kennineetu diinatti dhukaasnee ijjeesnee kuffisneetu kufuutti jirra. Daa'imni kichuun kun garuu tapha siyaasaa kana keessatti hirbaata ta'aa jirti. Daa'imni kichuun karaa irratti kuftee haati immoo daa'ima manaa baatee karaa irra galchu hin beekne rakkoo akkasii kana keessa waa taatu jettee itti birmattee daa'ima kuftee argite irratti kufteetu waliin kufaa jirti jechuudha. Baay'ee laphee nama cabsa. Baay'eellee nama qaanessa. Mootummaan hammana gahu kuni akkas ta'uusaa. Kun hunduummoo kaleessa qawween cabne qawwee nunis kachiisiina. Siyaasni Itoophiyaa keessaa yeroo itti Oromoon qawwee hiikkaturra hin geenye dimokiraasiin akka biyyoota biraa as keessatti hin dagaagne. Moototiin warrumti nubitu walii isaaniiyyuu ajjeesaadha. Qawweetiin aangoo walharkaa fuudhaa aggahanii. Nama sammuu walqixa yaaduu danda'u bilchaate osoo ta'ee sabni Itoophiyaa keessa jiru sadarkaa kanarra gahee namni kamiyyuu qawwee baatee nama ajjeesuu fi yookaan immoo suusii dhiiga namaa dhangalaasuu qabu hin jiru. Kanaaf Oromoon hiikkachuurra hin geenye ka jenne warra kaanti sadarkaanti yaadni sanarra hin geenye waan ta'eef of ittisuu nu barbaachisa waan ta'eef. Itoophiyaa namni biyya koo jedhuyyuu siitti mariitti dhiyaatteetu an Itoophiyummaa koo yoon amanee fudhe ka waliin Itoophiyaa jechuuf deemnu. Gaaffiin biyyoota hedduu keessatti yoo ilaalte yoo Keeniyaa ilaalte loon isaa jiraatu, kukkuyyoon isaa jiraatu, mukaan baanaa jiraatu, eenyuyyuu haa ta'u Keeniyummaa irratti walii galu sabni kamuu. Ugaandaa yoo deemte Nyankore haa ta'u, Baganda haa ta'u, Bagguutuu akkasuma. Gara Ruwaandaas yoo dhaqxe Tutsi, Hutu, Batwaa hundi isaa akkasuma. Saboota Afrikaa keessa jiran hundumaayyuu yoo ilaalte gosa hedduu of keessaa qabu. Garuu biyya irratti walii galu. Biyya Eertiraas dhaqi. Eertirummaa irratti waan tokko rakkoo walirraan qaban. Kunaamaa Naaraa, Tigiree, Tigirinyaa, Hidaarar, Bileen, Rashaayidaa, Afaar hundumti isaayyuu Eertirummaa irratti biyyummaa irratti walii gala. Itoophiyaa keessa yoo seente garuu Oromoof Amaarri akkaataan inni itti Itoophiyaa ilaalu gargari. Amaariif Tigireen akkaataan inni itti Itoophiyaa ilaalu gargari. Sumaalee fi Gambeelli, Beenishaangulii fi akkasumas uummattoonni hedduun wanti tafakamanii amma kibba keessa jiran akkaataan nuti Itoophiyaa biyya keenya iyyuu ilaallu gargari. Gariin biyya keenyadha, gariin biyya keenya nuti jedhu. Kanaaf iyyuuti Itoophiyaa keessatti gaaffiin yeroo gaafatamu akka Itoophiyaatti walii gallee gaaffii biyyaa hin gaafanne. Kunis hundi yeroo jiru kanatti Oromoo qawwee hiikkachiisuun Oromoo defenseless yookaan saba ofii hin ittisne gochuun cubbuu guddaa. Kanaaf iyyuu kan inni furmaata dhabe hanga har'aatti. Kanaafuu gaaffiin Oromoo xixiqqaatee ciccitee dhiyaachuun isanuu immoo fedhii namoota sentardi godhatee fedhii namoota giddu galeessa godhatee dhiyaachuu hin qabu. Ammas yoo argite gara fedhii namoota difeendi gochuutti gara waan namni tokko ittiin gaaffii akkasii hidhamtoota hiikkattaa jennee sanaan xumurannee galla jechuutti kallattii adda addaarra namni waa barreessu hundumaa jalatti hiriirree burjaaja'uun nurra hin jiraatu. Gaaffiin keenya silas ittiin fiixee tulluun itti deemuu jirrutu jira. Hanga fiixee kanarra deemutti duuba deebi'uun hin jiraatu. Dhiigni keenya amma dhangala'u kun gatii yoo hin qabu ta'e boris dhiiga dhangalaasuurraa hin dhaabbatu jirri kun. Yeroo hundumaa ammoo dhiiga keenya dhangala'aa hafutti otoo guduunfaa hin godhiin carraa bara dhiyaasuun argateerraa hanga carraa bara chaartaraa sanaa achi immoo hanga carraa har'a waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon Oromoo argateetti yeroo hundumaa dhufee nu milkee akka
keesii morma haqquu jedhee shaamolaatti baafatee osoo mormarraan kutiinatee eenyu maqaa kee qabanatti fakkaata booddee fannifame gaabbe sanaa ta'uu hafuu nurra hin jiraatu jechuun ilmaan Oromoo. Dhaloonni ammaa kuni dhaloota harka kennatu ta'uu hin qabu. Dhaloota sossobamuuf gowwoomfamu ta'uu hin qabu. Gaaffii biyyaati gaafachuutti jira. Gaaffiin keenya kanaan kan inni goolabamuu danda'u irra jiraatu. Yoo biyya qabaatte rakkoon komaandi poostiin jiru. Yoo biyya qabaatte biyya dhugaanii ilmaan ishee bulchitu qabaatte gaaffiin Finfinnee rakkoon ta'u. Yoo biyya qabaatte Habashaan si keessatti akka barbaadetti shurraabii abaruuti ani naftanyaadha harma kaleessa sirraa mure har'ammoo siidaa harma sanaan dhaabbatee hin jigsa kun hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu ganama baatee siidaa nurraa jigsitanii dhagaa bu'uuraa Finfinnee keessa dhaabbanne nu jalaa jigsitanii jennee hiriira isaanii dhiiga dhangalaasuu hin qabu. Warra kanadha harkatti galfachiisu nurra jiraata jechuudha. Baay'ee ulfaadhu dhugaa dubbachuudhaaf barumsa guddaadha. Anillee gaafiiwwan xixiqqoo akkasii kaafnee eenyurraa gaafanna Abiyyi faatu mirga akkasii nuu kennamoo Habashaatu mirga amma ni kakaasu kana Finfinnee nuu kenna jennee deebisnee kanuma keenya nama kadhachuun sun dogoggora akka ta'e yeroo baay'ee nan amana. Garuu ati sirriitti ibsite warri dhaggeeffatu haasaa keenya kana warri dhaggeeffatan hubannoo guddaa irraa argatu jedheetanii amana. Dhumarratti yeroo baay'ee mataa namaa keessa kan dedeemu namootiin baay'een akka Oromoon biyya argatu hin hawwu garuu itti bu'anii qarqaarsan godhan. Akka Oromoon humna horatee injifannoo qawweedhaan diinarratti galmeessu hin hawwu garuu sodaa dursu. Faranjiin tole nuun jettu maaloodha addunyaan akkasii jedhaniitu soba hoomishanii soba sana facaasu. Warra soba sana facaasan keessaa tokko jaarsolee Amaraara jedhanii olii gad kaatanidha. Qabsoo kaampii Oromoo hunda kan booressee facancarsee asiin nu gahee fi saalfii kana jalatti nu kuffise jara akkasiiti. Egaa akkuma dhaamsaatti namooti akkasiitiin maal jettaa Oromoon maal jetta Oromoon jabaatee lolatee bilisummaa tamma kaastu kana isuma dhugaa biyya fi harkatti galfatee sablammiiwwan kaan wajjinis immoo nagaadhaan seera tumatee jiraachuu akka danda'u dhaamsi kee maali gabaabumatti sanumaan goolamna jechaadha. Ayyee faranjiin isaan sodaatuun kun give yourself a value then I'll give you a value jettee jalqaba ofii keetiif gatii ofii illaatti yoo ta'e of xiqqeessite namni gatii siif kennu hin jiru. Oromoon immoo dhangaa abbaan gaafa cabsee ollaan ija buruqsee jettiin. Humna taate jennaani addunyaan kanarratti warra humna qabutu warra humna qabu waliin wal ta'ee waa hojjeta. Yoo ofii kee of xiqqeessite yoo ati iyyuu gaaffii keetti bishaan naqxee waan xiqqoo gaafatte namni si waliin dhaabbatu si gargaarus hin jiru. Kaleessatti bara chaartaraa kana biyya akkaataatti qabannu irratti Tigireen waan guddoo gaafatteetu warruma kaleessa waliin qabsoo gaggeessaa turani harkaa baafattee jechuudha. Faranjoonni gaafatti warri keessumaa Londanitti warra kana walitti fidaa ture gaaffii namni gaafatu eenyutu strongly waa xiyyeeffataa jira jedhanii ilaalaniitu abbaa humna qabu walii fi abbaa onnee waa dhiibuu fi murannoo waa dhiibuu qabu sana waliin dhaabbatanii jechuudha. Dhugaa qabaatanii miti gaafatii nuti immoo dhugaa dhabneetinis miti gaafatii rakkoo har'a jiru kanaaf dabarsinee bullaannee baane. Yeroo hundumaa small mind kan nuti taphasee aduutu kanaan nu ba'ee jiru. Kanaaf iyyuu har'as keessayyuu deemii haala kamiyyuu ilaalii akkaataa nuti of xiqqeessine ni ilaalti addunyaan. Kitaaba tokko jira Civilization and World Waterii jedhu achirratti waa'ee Oromoo ilma Oromoo akkaataatti addunyaan nu hubatu tokko wanti barraa'eeru jira jechuudha. Kuni hundumti immoo nu keessaa of xiqqeessine of ilaaluutiin ka'e. Maal nuun jedhanii kitaabota hedduu yoo argitee faranjoonni biyya keenya seenanii dabbahan warra akka Pilaatooviich fa'aa lammii Raashiyaa kana yeroo duula Minilikii ture warra wal ta'ee waliin dhaabbachuu hin dandeenyeen sabni guddaan hangana ga'u kun silaa Afrikaa irra darbee guutuu addunyaa finnee saba ga'uu danda'u. Disorganaayizeeshinii fi unified saba ta'uu dadhabe waan ta'eef waa gochuu dadhabanii jedhanii jechuudha. Yoo silaa
organized taane mobilized wal goonee unified taane nu bira dhaabbachuu akka danda'an waan akeeku. Bara Xaaliyaanis yoo ilaalte saba guddaatti laannee baana jedhanii Oromoos carraa laatan. Ni taajjabanii turan. Oromoon garuu aalgaarra hin teenyu. Mangistiitu aalgaarra ta'a malee nuti Oromoo aalgaarra mangistii aalgaarra bushi immoo aalgaa jala ni bushi saba eebbisu ture. Kun eebballee miti of abaaraa ture jechuudha. Saba bal'aa kanaaf aangoo siyaasaa kennanii bahuu barbaadanii turan. Hanga Haayile Sillaaseen biyya Ingiliz irraa dhufutti teenyee eegnee jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasittiin gaaffii gadhaantummaa qalbii gabrummaan nurratti ijaaree keessaa bahuu danda'uutu nutti jira. Warri kaleessaa yoo sana qote dhaloonni har'aammoo sanarraa bayyanachuutu nutti jira. Hankanaatti yookiin ammas nutti darbe bara baraanuu kana keessaa bahuu hin dandeenyu jechuudha. Guddisii gaaffuu kan hin jedhe isa kana. Faranjiin biyya barbaannaa jedhi. Yoonnee biyya Oromiyaa dhabne Itoophiyaa keessatti nagaan jiraachuu ni dandeenye turre sila. Dhugaadha. Baay'ee galatoomi. Egaa qabsoon itti fufa. Amma Oromoon bilisummaa isaa hin argannetti, amma bashaan Oromoo irratti fincaa'uun dhiifnetti qabsoon itti fufuudhuma turre jiraata. Isin keessumaa warri qawwee qabatanii falmaa jirtan dhugaa dubbachuudhaa fi siidaa Oromooti bakkii gaariidha. Abdii guddaatu isinirra jira. Bakkee jirtanitti injifannoo akka argattan hawwii kiyyaa fi hawwii Oromoo guutuuti. Injifannoonis akka gabaabumatti dhuftu nan beeka. Shakkiin qabu. Egaa baay'ee ulfaadhu yeroo kennaa kennuu keetii fi walitti deebinaa nagaatti jaalmarroo. Ayyee fayyaa ta'e carraa kana naanaattee fi bakkuma jirtanitti waan Oromootiin haati nagaatti. Nagaatti. Egaa daawwattoota keenya, dhaggeeffattoota keenya akkuma argitan, akkuma dhageessan qabxii gurguddoowwan kaafnee jaalmarroo goota Oromoon itti dhaadatu, Oromoon ittiin dhugaa dubbachuudhaaf dhaadatu, jaarraa kana keessa namooti Oromoo qabdi jedhan namooti akka jaalmarroo fi dheengee golicha dheengee gammee fi dubartoonni Oromoo gootonni bilisummaa Oromootiif wareeganii otoo nyaatiin otoo dhugin otoo rafin otoo ari'amanii otoo adamsamanii jiraatan isaan wajjiniin haasaa gochuuf xiyyattanii onneen koo guutuudha. Baay'een gammada. Egaa Oromoon kitila 50 ta'ee akka uummata Kurdistaan biyya dhabuunsaa saalfii guddaadha. Bilisummaa jechuunis immoo qaanii fi saalfii akkasii jalaa bahuu akka ta'e hin hubanna. Egaa qabsoo keessan duubatti hin deebisina. Ijoollee baay'een dhiiga kennaadha jiru. Habashaanis immoo qabeenya gubaa akka jirtu argaa jirtu. Kanaaf qoricha Habashaa lolaa fi onneedhaan ofirraa qolachuudha. Egaa galatoomaa nu dhaggeeffachuu keessaniif amma walitti deebinutti nagaatti.